ummata Oromootti miidiyaa irra ba'ee iyyannaan ni kijibdi jedhanii bakka taaziyaatti bakka garagaraatti maqaa balleessanii ummaan koo harrammoo duutee jirti isin immoo jezaa keessan argadha maal jedhani guruppii sana keessatti ijoollee Jimmaatii ijoollee Keenya na beekanii hanga ittiin bashannanu qaba hanga ittiin gaddu qaba hanga ittiin kolfu qaba hanga ittiin hojjetu qaba hanga ittiin fayyadamu qaba qabeenyuma isaa kana qabeenya qaba jettee gadi naqaa hin deemtu namni biiliyeenara yoo taate birrii san fuutee mana fincaanii seente ittiin naqattu si galee wanni hundu waa qabeenyaa tole sponsor bitee fi yookiin immoo waan ta'e wayii biizaa bitee fi akkasiin biyya kanarraa gara biyya faranjii naani sareenuu furmaata qaba namaa miti meetta sareenuu nama beekaa rafee fi nama beekaa marate fayyisuun hedduu rakkisaadha wanta hedduu nama dhibuudha nama akka kiyyaa otoo hin taane doktorru nama akkasiisan fayyisuu yookaan irribaa kaasuun hedduu rakkisa sababni isaas namni sun beekaa marate yookaan beekaa rafee waan ta'eef yeroo ammaa kana Fatiyaan marate jedhanii miidiyaa garagaraa irratti namoonni olii gadi fuudhutti jiranii isiin mataan isiis Facebook irratti TikTok irratti YouTube irratti maradhee jira luka qullaa olii gad deemu jira uf ajjeesaa akkas ta'ani maradhee jettee ifaan ifatti baatee dubbachuu jirti namni akkamitti namni marate tokko an maradhe jedhee ofima wanni naagaluu dide isa kana harki hanna baratee fi harki kadhaa barate harki hanna baratee fi arrabni kadhaa barate abadan gadin taa'u namni miidiyaa barate miidiyaa irraa abadan gadin bu'u mee viidiyoo gaggabaabaa hedduu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira viidiyoo kana dhaggeeffadhaati walirratti deebina wanta waliin jechuu qabna jenna gara viidiyoo rajuun akkuma beektanitti ummanti duutee jirti yaa rabbi wajji waliin muufachuun gaarii miti anillee sabrii godhadheen jira ummata Oromoo biyya adda addaa ta'anii biyya kanaallee na cinaa dhaabbatanii najajjabeessitanillee galatoomaa sabriina kennitanii uftanii na biratti kofaltanii taphattanii akkan ani sammuu kiyya aara galfachiisu nagootanii an sabrii hin qabun ture mubaarak musammaallee akkasumatti na galateeffadha hadda mana hin jiru akka inni baheen eeggadheetiin viidiyoo hojjetaa jira yoo laayivii irra taanillee YouTube kiyya irratti subscribe like share godhaa addunyaadhaan walgaa kana dhaamsan isinii dhaamuu dhufee siniin jedhaa mubaarak musammaa akkuma beektanitti gaafa ummanti akka borii duututti ani ganama sana miila duwwaa magaalaa keessatti fiigaa ture bakkan jiruu na barbaadee na fidee natti himamee annan bareetiin jiraa duraanuu rabbiin sabriinaaf kennee silaa inni hin jiraanne rabbii gadi silaa makiinaan na nyaata rabbiin isallee jaartii isaallee umrii isaanii haadhii beektanitti obboleessa qaba mamaan koo amaanaa natti gattee duutee obboleessi kiyya anaaf quxusuudha yaa ana angafa isaati maamaan koo dhaamsa hedduu natti dhaamtee turte garuu waan isiin duutu natti hin fakkaanne isiin qoosaa fakkeessitee natti himaa turte yaa uni beektii jechuudha isiin akka duutu barattee ana na gorsitee deemte ani immoo gorsa isii kana dhaggeeffadhee nama haadha tiyyaaf maqfiraa godhee nama haadha tiyyaaf saddaqatee nama haadha kiyyaaf du'aayii godhee akka kiyyaa yetiima akka kiyyaa yoon qabaadhee guddisee isiidhaaf du'aayii gochuu malee keessattuu iddirii tokko qaba ture hafooshaa jedhama hafooshaa sana keessatti na beekanii hafooshaa sana keessaanillee ni ture rakkadhee ummaatiyya waan isiin baatitti birrii dhibba takka kaffalama isa yoon isaanii kenne qoricha naa bita ummaatiyyaa jedheetiin kan ji'a 5 walittiin kafala jedheetiin dhiise achumaan keessaa na baasanii ummanti yana jalaa dhukkubsattee na gargaaraa jedhee ummata Oromootti miidiyaa irra ba'ee iyyannaan ni kijibdi jedhanii bakka taaziyaatti bakka garagaraatti maqaa balleessanii ummaan koo harrammoo duutee jirti isin immoo jezaa keessan argadha maal jedhani guruppii sana keessatti ijoollee Jimmaatii ijoollee Keenya na beekanii anni naafu taaziyaan jiraannaan ofiin qusadhu
achi keessatti waa dubbachuun barbaade bakka waan keessa koo jiru inni achi keessatti ni kijibdii ummaan isiin dhukkubsannee naan jettanii dirqamaan gargaarraa jedhanii fa'a rabbiin ulaa keessan hin rukutiin kan deesseefaa jira as keessa kan dhalteefaa jira kan ummaa qabduu jira ani jechuudha isiniin yoomillee afootu isiniin hin jiru yoomillee isinitti hin gubata gizeen isin argullee na guba warreen akkas jettanii isiniin beekaa jechuudha. Bilbilinaati akkaawuntii isinii kennina akkaawuntiin akkaawuntii Itoophiyaati warra biyya faranjii jiru immoo as keessaa kunoo paaspoortii namoonni qaban jiru nu bira dhaabadhaa. Rabbii dubbachuudhaaf kana booddee ilaaluu barbaanna lakkoofsi Fatiyaa cufamee jira cufeen jira yeroodhaaf wala yuutuubiis wala tiktookii wala feesbuukii isinii galee cufeen jira yeroodhaaf oflaayinii irra kaa'ee lafa kaa'een jira narka seenee jira jechuudha kana booddee anis immoo gara kootiin akkasitti jirti hin bu'aa jirti hin gangalataa jirti fooqiidhaan bu'aarti jedhee wantan isiisinii dhiyeessuuf hin jiru feetan waan asitti amanaa gargaaraa hin iyoo jettanu dhiisaa malee mucaa kana miidiyaa irraa fageessuun waan guddaa ta'e natti mul'ate gara kooti galee miidiyuma irraa fageessuun qaba agate qabni isaayyuu bas miidiyaa mataa isaa maraataa nama godha miidiyaa irratti dhiyeessii nuu fidii naan hin jedhina kanaan booda hin dhiyeessu kana booda dhumeera jechuudha addaa kaasee kanuma sirriidhaamna du'aa'ee godhaa fi yaada miidhamte waan ta'eef saayikooloojii isii qoratamuu danda'uu qaba kanaaf immootu namni qabduun isinuma waan ta'eef miidiyaadhaan ashaangulliitii boo'ichaa facaasuu qofa osoo hin taane bifa barbaadaniin akka barbaadaniin tooftaalee adda addaatiin gargaaruuf yaala kanuma akka ormummaatti isinii dhaama maaliif miidiyaan miti nama rakkoo akkanumatti cinqii qabu miti nama nagaa maraacha isa fayyaa dhufe kana maraacha maaliif shayxaana miidiyaan sii galee kanaaf isii aga dandeenya miidiyaa irraan fageessina sammuu ishiitti akka deebituuf saayikooloojii isii hatame kun akka deebi'uuf immootu hanga danda'ameen qaamanis ta'ee duniyaadha. Dhala mana hin geenye boori diyaasporaa immoo gandummaa qabu ta'ee namummaan qabanu ta'ee dhiifama naa godhiti hin beekuwan. Waan hagas hin geenyeef gofandimii jinnimii jaankaamii jedhu garuu immoo callisanii mucaa kana amma jalaa ba'u wal diyaasporaa shoora wala gofandimii jinnii miti. Gofandummaa sana jedhanii biyya kanarraan duraa fochuu danda'u yoo xiqqaate jechuudha. Biyya bara hin jiittachi yoo baate utulaa ta'e moo wallaahi utulaa ta'ee an waa qabeenyaa tole ispoonsara bitee fi yookiin immoo waan ta'e wayii biizaa bitee fi akkasiin biyya kanarraa gara biyya faranjii. Biyya faranjii dannaani sareenuu furmaata qaba namaa miti hin beekta. Sareenuu adurreen nuti kun iyyuu furmaata qaba. Of hooquun qabdu akkasitti. Si galee garuu bara ilmi namaa antalaa keessarraa mee warri biyya faranjii rabbi sin laaffisee haaluma faamiliitiin nu laafochuu yoo ta'es rabbumaa jedhaate silas rabbii jecha nama haadha hin qabne mucaan kun siluma iyyuu sabrii hin qabdu halkanii guyyaa miidiyaa irratti bu'aa bultii sila sabrii hin qabdu amma immoo sabrii hin qabdu miti sabrii sana isa sin hin qabne irratti immoo yeroo haati gadda haadha si immoo dhageessu maraachuu nu isitti bucata wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf nama yaabboleetti meemee warri akka kooti dhandhamtanii argitan waa'ee haadhaa kana jechuudha haati keessan sin jalaa duute amma jireenya akkam ture guyyaa haati kee duuteetti jedhamee sitti himamu namoonni sitti himan sana akkamitti ilaalta akkam namatti fakkaata guyyaa haati kee duuteetti jedhamu akkamitti namatti dukkana. Egaan akkuma viidiyoolee irraa argitanitti viidiyooleen kun hedduu gaggabaabaadha. Viidiyoon hedduun kan dalagamaa jiru jira. Mubaarik Musammaa dalagu jira, Asliin dalagu jira, Riidiin dalagu jira. Ijoolleen hedduun viidiyoo isiidhaaf hojjetaa jiranii isii wajjin qabatanii jechaadha. Isii marattee birdilibsii uffattee marattee teettu dalagu jiranii, isii birciqqoo afaanii cuqqaalattee teettu dalagutti jiranii. So bifa kanaan namni tokko yoo maraatellee miidiyaatti fuudhanii miidiyaa irratti dhiyeessuun daran nama san maraachuu ta'a malee nama saniif fala tokko illee hin ta'u. Tooftaa gara garaa fayyadamanii Oromoo irraa mallaqa sassaabuun yeroo dheeraadhaaf itti fufee jira. Yeroo dheeraadhaaf ammas dhaabachuu hin dandeenye. Oromoon kanaaf cabee wal cabse. Namni osoo hin maraanne yookaan osoo hin dhukkubsanne yookaan osoo waa tokko hin taane bayee akkas ta'eera akkana ta'ee jira jedhanii bayanii mallaqa Oromoo irraa kadhachuun mallaqa Oromoo irraa sassaabuun hedduu fokkisaa wanta daangaa dabreedha.
kun ifumaan ifatti wanta ifa galaa ta'ee namatti dhufu. Fakkeenyaaf mucayyoon tuni Fatiyaa Mujaahid nama daa'imaa miti. Ijoollee daa'ima waggaa 5 waggaa 10 irraa haati du'aa jirti, abbaan du'aa jirti, obboleessi du'aa jira bifa gadadoo ta'een. Isiin akka haariyaatti akka takkaa namni namarraa du'ee hin beeknetti akkasitti guddisuun isiidhaaf waan haaraa miti. Yeroo jaalattee jaalalli na qabe jettees akkanumatti bifuma kanaan baatee maraattee iyyitee dachii isiisaa turte, kiloorooksii dhugaa turte, miila qullaa magaalaa keessa olii gadi fiigaa turte yeroo sanis jechaadha. Uf ajjeesaa akkas ta'a maal jedhaa turte. Sana boodas bifuma saniin itti fufte jechaadha. TikTok irratti, Facebook irratti, YouTube irratti namni harka afaanii fi harka ittiin kadhatan kanaan maaf hin hojjanne. YouTube bareeda qabdi, YouTube guddaa qabdi. Nama kenna ta'eeti malee YouTubein sun YouTubein subscribe 30 qabu doolaara 10,000 galchuu danda'a baatitti karaa salphaadhaan osoo isiin itti dalaydu ta'e. Namni kenna dalagaa hin beeku kadhaa qofa bare jechaadha. Bifa kanaan hanga yoomitti kadhannee jiraanna? Hanga yoomitti miidiyamatti baanee nama boochifnee nama garaa namaa laaffisnee mallaqa namarraa funaanna? Hanga yoomitti faayidaa kennaaf jecha wanta hin taane miidiyaadhaan odeessina? Kun waan hedduu nama dhibuudha. Warra hedduun kenna wanna kanarraa wanta mucayyoo kanarraa barumsa guddaa argachuu qabna jedheen yaada. Qeeqa namoonni tokko qeeqa jedhan qeeqaa miti. Wanta isiin ijoollee Jimmaa taateef yookaan wanta isiin waan akkasii taateef qeeqa irratti gootu kun qeeqaa miti. Ijoolleen amma achitti isii jala deemaa jiran ijoolleen Arsii jiru, ijoolleen Harargee jiru, ijoolleen Jimmaa jiru. Ammootu lakki ati sobduudha ati faayidaan qabdu jedhanii ofirraa fageessanii jiraatanis jiru. Sababni kana ta'eef maali? Yeroo hedduu gorsaa turan, kadhataa turan, akkanan ta'in bifa kanaan hin deemin wanni kun sirraa hin tolu. Beekaa maraachuutti jirta. Namni beekaa maraache immoo namni beekaa maraate immoo doktorri kamuu isa fayyisuu hin danda'u jedhanii gorsa garagaraa laataniif dhagayuu hin dandeenye. Mucayyoon anatu beeka, ani akka fedhen ta'a jettee wanta ofii barbaadde qofa gootuuf. Amma yeroo ammaa kana Mubaarik Musammaa fuudhee mana kaayee jira, manatti itti cufee deema. Yeroo inni manaa ba'u baateeti magaalaa keessa miila qullaa deema, laayivii takka Facebook irra seenti, takka TikTok irra seenti, takka YouTube irra seenti. Maal gooti kun? Maraatuma miidiyaati malee maraatuma biraati miti. Ummaan isii yoo taate akkuma namni kamuu du'etti isiinis duuteerti, amrii taatee jirti. Rabbi siif haa araaramu. Ammoo isiin Fatiyaa Mujaahid dhaaba takkallee hin qabdu. Amma daqiiqaa muraasa guyyaa 2 dura sabrii godhee jira, nagaadha, amma booda ummaa kiyyaaf du'aayinaa godha, ani dalagadheeti miskiin akka kiyyaa, hiyyeessa akka kiyyaa, yatiima akka kiyyaa qarqaara. Si jammar isiin yatiimaa miti. Yatiima jechuun nama umriin isaa waggaa 15 gadiiti. Obboleessan qaba jetti, obboleessi isiis yatiimaa miti. Nama guddaadha, nama biyya Jarman keessa jiraatu, nama biyya barate keessa jiraatu. Kanaaf yatiiman jedhamu. Yatiima jechuun nama umriin isaa waggaa 15 gadiiti. So ilmaan Oromoo garaa raasnaa, ilmaan Oromoo somnee garaa isaanii booressinee mallaqa irraa guurra jedhanii homa afaanitti isaan dhufe haasayuun bu'aa takkallee hin qabu, kisaaraa malee. Kisaaraan inni qabu maa inni jechuu dandeettu? Fakkeenyaaf namni osoo namni irraan duune bayee booyu gaafa namni irraa du'e yoo inni booye namni ni sobda jedhaan. Namni osoo dhibamin dhibame jedhee booyu gaafa inni dhibame namni ittiin kalaa'u ni soba jedhaan. Namni osoo rakkatin rakkadhe jedhee booyu gaafa rakkate namni ittiin goru. Akkasuma namni kolfa baa'isus gaafa inni gammadee kolfu namni gammachuu san isaan beeku. Ati calliseetuma duraanuu ilkaan isaa badhee yaasee deema siin jedha namni. Kanaaf ilmi namaa seera ittiin jiraatu qaba. Hanga ittiin bashannanu qaba, hanga ittiin gaddu qaba, hanga ittiin kolfu qaba, hanga ittiin hojjetu qaba, hanga ittiin fayyadamu qaba qabeenyuma isaa kana. Qabeenya qaba jettee gadi naqaa hin deemtu. Namni biiliyeenara yoo taate birrii san fuutee mana fincaanii seentee ittiin hin naqattu. Si galee wanni hunduu hanga qaba, wanti hunduu tartiiba qaba. Tartiiba kana bira namni yoo dare ammoo kabaja dhaba, nama biratti xiqqaata. Kanaaf xiqqaachuudhaan duratti, kabaja dhabuudhaan duratti maal gochuu qabna wanta jedhu namni beekuun hedduu dirqama. Asirratti Mubaarik Musammaa waa hedduu dubbataa jira. Warroonni diiyaaspooraadhaa, warroonni biyya faranjii jirtan bifa haadha manaatiin, bifa maatiitiin nurraa fudhadhaa jechuu jira. Wanta na ajaa'ibe keessa diiyaasporaan biyya faranjii jiru maraattuu bifa kamiin fudhachuu danda'a manaa kiyyade? Achitti biyya Arabaa keessatti kadhattee masgiida dhaqxee kadhattee nyaachisuu dandeetta nama tokko. Biyya faranjii dhufnaan akkamiin kadhattee nyaachifte? Sareenis vaaliyuu qabdi, sareenis adurreenis kabajaa qabdi biyya faranjiititti. Dhugaadha, faranjii biratti sareenis adurreenis kabaja qabdi. Garuu yoo ati uf kabajje abbaa kiyya, yoo ati uf kabajje malee yoo ati uf hin kabajne namni akka Fatiyaa kun biyya faranjii osoo dhufe baatii 10 hin ga'u hidhatti darbama.
amata kudhan amata diidama hidhatti isa darbanii hudduu harreetitti isa dabarsan maaliifi jalqabaati biyya jirtu san kabajiin isin amma kaayiroo jirtan kaayiroo iyyuu biyya masrii sanuun kabajjan maal jettan as baatanii biyya shamtuu biyya fokkattuu biyya dhiiga keenya dhuu biyya akkasni goote irraa nyaataa irraa dhugaa irra jiraataa biyya namaa arrabsuun biyya namaa xiqqeessuun xiqqeenna dhorkaadha biyya namaa biyya keessa jiraattu biyya irraa nyaattu irraa dhuuddu keessa jiraattu kabaja sii godhanii keessa jiraattu biyya namaa san xiqqeessuun arrabsuun xiqqeenna jechaadha. Kanaaf dursa kanarraa sirraa kabaja biyya keessa jirtan saniif godha. Kabaja ummata biyya keessa jirtan saniif godha. Sana booda ummanni isin kabaja. Isin wanta gadhee hojjechuu yoo dhiiftan namni isin kabaja. Isin gadhee hojjannaan namni isin kabaju tokko illee hin jiru. Biyya faranjii yoo dhufte yoo ati gadhee dalaydde aslan namnuu sin argudu. Dakka si godha ummanni. Qaldiin akkasiin jiru seerri kabaja qaba. Biyya kanaatti maabraatii diimaa so inni diimaa ibsu. Ati kunnaan hudduu harree si seensisan si qabnaan jechaadha. Si galee akkuma biyya Afrikaa san akka feetetti abbaa feete ajjeeftee abbaa feete tumtee akka feete karaarra waan feetetti albaatee jiraachuun hin danda'amu. Biyyi faranjii biyya salphaa miti isinii galee kana beekuun dirqama. Mubaarik musammaattu bifuma haadha manaatiin illee ta'u mucayyoo kana nurraa baasa ijoolleen kaayiroo keessa jiran paaspoorta qabanii nu gargaara diyaaspooraan nu gargaara kana kaayoon keessan jalqabuma ufitti amanamummaa hin qabdan. Ufiin bakka tokko gaaya jettanii hin yaaddan. Namarratti ceekuu namarratti erkattaniiti biyya alaa deemuu barbaadan. Kana keessaa baya eeggadhaa hiree keessan eeggadhaa. Kanaa miti jettan deema baharatti akka ilma namaa baharatti dhumeetiin bayetti baya. Yoo san hin taane immoo afaan keessan cuqqaalaati jiraadhaa gaafa rabbi isin baatan. Kadhaan hin barbaachisu ilma namaa akkam kadhattaati namaa miti harka qabda miila qabda fayyaa guutuu qabda carraaqii akka namni bayetti bayi malee yeroo hunda ceekuu namaarra ta'eeti warri biyya faranjii jirtan nu gargaara goofandii nu godha akkas nu godha maali kadha wantummaan nu jedhaa jiru barkana kadhaa barattanii keessattuu isin ijoolleen kaayiroodha amatarraa amatatti propagaandaa haaraa uumtaniituma kadhaa ittiin barattan. Kadhaan sun ammoo bu'aa tokko illee hin qabu. Sadarkaa kadhaa san keessaa bayaadhaan isiniin jedha. An kan isin wajjin ture mootii miidiyaadha. Salaamatas hin daganne ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan. Baga jiraattan baga nagaan gara chaanaala kanatti dhuftan warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama warroonni duraan jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessa qophiilee garagaraa fi xiinxalla garagaraa akkasumas waa'ee biyya irratti waa hedduun isiniif qabadhee dhufa. Namoota taargeetiidhaan Oromoo irratti hojjetan sodaa tokkoon alatti qabadheen isin dhiyaadha. Fatiyaa warri bira jirtan gorsaa sirreessaa yoo danda'ame horaa bulaa deebana viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Bye bye.